qeeqa hiriyoonni kiyya soorri adda addaa godhanii sitti naarinaa jibbarraa himi wanti waggoota lamaan dabre kana sabni kun keessa dabre it is so traumatizing waan nama maraachu jaallan aaranii qeeqas lolas gaggeessan jibbanarraa qaban yookiin immoo gantummaarraa miti jiilarraa ka'uudhaan naasurraa ka'uudhaan ilaalchi jechi irra isaan darbatan illee yoo kadoongoru taate itti aaruu miti gumaata isaan kaleessa godhan san kabajuu barbaachisa. Don't defend me yaani isatti hima hin beektan gamaa gamanaa Oromoo keessaa wayyaanee biraayis sirna kana biraayis kaan biraa osoma nutti tiitan tuma akkuma gaalatti akkuma farda gamaa gamanaa fuuldura nuti deemnee bakka geenya ammas taanan ana defend gochuu jecha nama waliin lolina waliin madeessina waliin qoodina abbaan fedhe arrabaa dhukkeen irraa haa kaasu ka qaamannatti dhufu sekkiruutii narraa dhoorgiti sini galeemi anu irraa dhoorguu oolu amma xiqqoo booddee jedha wanni ani sitti dhaamu keessattuu sooshaal miidiyaa irratti rabbi jedhaati dhiisaa mee dhaggeeffadha ana qofa miti ani yaadan qabu dhiyeesse warri yaadni kiyya kun hin liqinfamini dongora jedhu haa dubbatu is a marketplace of ideas sirna jidduu sana fitina sirna ka abiyyis ka mallasis ka mangistus ka haile sillaases ka dinne nu afaan qabe ufii waan nutti haasayaa tureef sirna san deemnee hin jaarru we are a democratic society we are plural society and we are proud of it democratic plural diverse society jaaru barbaanna